Namni yeroo boo'u maaliif furraa'a? Akkasumas immoo yeroo funyaan of rigu yookaan yeroo funyaansaa furriidhaan yookaan waan ta'een cufatu maaliif imimmaan dhangalaasa kan jedhu tarii gaaffii isinitti ta'ee ta'uu danda'a. Meeshaa kanaaf deebinii keenya akkasumas immoo dabalataan yeroo wanti tokko wanti nuti nyaannu arraba keenya gubu yookaan yeroo funyaan keenya gubu yookaan yeroo ija keenya gubu maaliif imimmaan furriin akkasumas gororri qaama keenya keessa guutaa kan jedhu irratti deebii ilaalla. Mee waliin haa ilaallu. Normaali egaa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana iji keenya qaawwa xiqqoo kan naazolaakrimaal daakti jedhamtu kan gara keessaatti argamtu jira. Kun egaa naazolaakrimaal daakti kan jedhamtu kun funyaan waliin kan walitti baatudha, kan wal qabatedha jechuudha. Normaali iji keenya imimmaan barbaada. Sababni isaas iji keenya yoo goge yookaan diraay yoo ta'e ni miidhama waan ta'eef yeroo yerootti imimmaan naazolaakrimaal gilaandiidhaan oomishamee ija keenya jiisee erga jiisee booda garam deema? Karaa naazolaakrimaal daakti jedhamtu kana gara funyaanii deema. Erga achi deemee booda karaa funyaanii osoo nuti hin beekin absorbi ta'ee bada jechuudha. Egaa kun noormaalii yeroo imimmaan hangi noormaalii ta'e oomishamee ija keenya jiisee funyaan seenee darbudha. Haa ta'u malee yeroo ija keenya keessa imimmaan baay'atu sababa ta'een yeroo boonyu fakkeenyaaf yeroo boonyu imimmaan ija keenya keessa baay'ata. Imimmaan hangi ta'e maal ta'a? Fuularra gadi dhangala'a. Kaan immoo karaa qaawwaa karaa naazolaakrimaal daakti jedhamtu kana gara funyaanii seena. Kun egaa baay'eedha waan ta'eef imimmaan sun walakkaan fuula keenya irratti maddii keenya irratti mul'ata. Hedduun isaa immoo gara funyaanii waan seenuuf bifa furriidhaan funyaan keessaa dhangala'a jechuudha. Malee kuni noormaaliidha. Yeruma noormaaliyyuu ija jiisee gara funyaanii seenee dhabamsiifama. Haa ta'u malee yeroo baay'inaan oomishamu yeroo boonyu gara funyaanii waan seenuuf baay'atee waan mul'atuuf bifa furriidhaan ba'a jechuudha. Kanaaf egaa namni yeroo boo'u kan inni funyaan keessaa dhangala'aa yookaan furrii hedduu qabaatu. Kan lammaffaan funyaan yoo cufate yookaan yeroo rukkutamne yookaan funyaan keenya yeroo of rignu maaliif imimmaan dhufaa kan jedhudha. Yeroo funyaan furriin guutu maalti ta'a? Qaawwi naazolaakrimaal daakti jedhamtu sun ni cufatti. Funyaan cufatee jira waan ta'eef karaa naazolaakrimaal daakti ija keessa gara funyaanii karaan dhufu kun ni cufata. Kun immoo maal godhaa? Imimmaan noormaalii oomishame. Noormaalii imimmaanti hangi ta'e oomishame kun karaa naazolaakrimaal daakti gara funyaanii dhufuu waan hin dandeenyeef ija keessa guutee maddiirra dhangala'a jechuudha. Yeroo kana immoo imimmaan nurratti mul'ata jechuudha. Kunis sababa funyaan keenya cufatee daandiin ijarraa gara funyaanii geessu waan cufatuuf imimmaan tun xixiqqoo ija jiisuuf oomishamtullee ija keenyarra guutee mul'ata jechuudha. Kan sadaffaan nam tokko yeroo fakkeenyaaf qaariyaa yookaan barbaree waan ta'e nyaatee arrabni isaa gubatu iji isaas funyaan isaas imimmaan akkasumas dhangala'aa godhata jechuudha. Maaliif ta'a kun kan jedhuuf yeroo wanti nama gubu arraba keenyas haa ta'u ija keenyas haa ta'u funyaan keenya tuqu mukas membreen kan jedhamu jira qaama keenya keessaa kan dhangala'aa oomishan isaan kun hundi isaanii dhangala'aa oomishuu jalqabu. Kanaaf arrabni keenya yeroo wanta nama gubu nyaanne arrabni keenya gubatu mukas membreen bakka hundaa jiran dhangala'aa oomishuu waan jalqabaniif furriinis imimmaanis gororris nitti baay'ata. Dhangala'aan oomishamu kun kaayyoon isaa maadha? Wanta arraba keenya gube, wanta ija keenya gube, wanta funyaan keenya gube nurraa miicee baasuufidha. Kanaaf wanta yeroo ija keenya gubu imimmaan hedduminaan nu oomishamaa kun immoo wanta ija keenya gube miicee yookaan qulqulleessee nurraa dhabamsiisuufidha. Haa ta'u malee yeroo wanta ija keenya gubu funyaanis afaanis dhangala'aa godhata, furriin ni jiraata, gororri ni jiraata, imimmaan ni jiraata jechuudha. Kanaafidha egaa namni yeroo boo'u kan inni furrii godhatu, yeroo funyaan furriin cufatu kan inni imimmaan godhatu akkasumas yeroo waan gubu kan iji funyaanii fi afaan keenya dhangala'aan guutamu sababa kanaafidha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.